ሰው ማለት ነው። በቃ ተዋት፣ ሌላ አግባና ኑር ለራስህ። Saayidoon akkuma beekamu Sumayyaadhaaf mana wanti hundinuu guuteetii jiru akka kireessee fiitii jirudha jechuudha. Kan inni dubbataatii ture egaa viidiyoo isaa keessatti akkuma dhaggeeffataniitti turtani yookiin immoo akkuma argitanitti manni inni isheedhaaf qopheessee baay'ee kan bareedudha jechuudha. Egaa mana keessa wanti hundinuu guutee akka jiruttidha jechuudha. Kan inni argisiisatii ture argaatii turtanii hundi keessaniyyuu waan baay'ee namatti toludha. Egaa haalichi bareedaa dhufeera fakkaata. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdu jirtu. Nagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii hundi keessanuu isiniin jala guyyaa har'aa xiqqoo dadhabeen jira garuu haa ta'u malee xiqqoo waan na gammachiisee fi gammachuu nama tokko gammachuudhuma keenya waan ta'eef gammachuu obboleessa keenya gammachuu keenya so waan kana ta'eef baay'ee gammadee tanaan jechuudha. Egaa akkanatti fakkaatutti walii galanii Sumayyaa faanallee egaa har'a nutti gadi fidanii yoo nutti argisiisu iyyuu baatanii egaa wanti kun walii galaniituma waan haala gaarii keessa akka jiranitti mul'isa jechuudha. Namni kun lafuma ka'ee raawwatee mana akkasitti farrashamee wanti hundinuu guutee jiru kana hin argisiisu jechuudha. Akkasuma immoo maallaqa isaa qabdii qabsiisee isheedhaaf jedhee waan kana hundumaa hin godhu. Egaa wanti hundinuuyyuu waan ta'eeti yookiin immoo egaa walii galteedhaan jiru fakkaata. Rabbi isaan haa taasisu. Abbaa fi haati ilmoo ofii yoo waliin guddifatan ilmoon abbaa fi haadha yoo iddoo tokkotti argattu ni gammaddi. Osuma beelofteellee beela sana hin yaadattu. So kanaaf iyyuu jechuudha nama gammachiisa. Wantoonni nuti kana hundumaayyuu kana dura dubbachaati turre iyyaatiillee turre waanuma kanaatiif jechuudha. Egaa bakka jirtu kootu jechaati kan inni jiru. Osoo waan kana dura tarii wal arganii walitti dubbatanii haalichi amansiisaa garaasaa keessa waanuma tokkoof amansiisee ka'eeti jechuudha. Mana kana kan inni kireessuu dhaqee malee lafaa ta'ee natti hin fakkaatu. So kanaaf iyyuu koongiraasiin jenna Saayidoo baga gammaddanii baga araaramtanii. Egaa warri jala deemee waa meeqa jechaa ture har'a kun lafumatti hafaa. Warri sababa isaaniitiin wal lolaatii ture warri sababa isaaniitiin waa meeqa wal gochaatii ture har'a lafatti hafa jarri kun walitti araaramuun isaanii waan hin oolledha jechuudha. Akkasumallee Sumayyaanis akkuma dubbatteetti akka dhageessanitti akka jaalala isaa qabdudha jechuudha. Dheengaddaa argitanii jirtu. Innis immoo maal jechaanitti ture akkaati na jaallattu akkaati ana malee gara biraa deemuu hin dandeenye nan beeka waan ta'eef iyyuu anis immoo sidhiisee nama biraa faana jiraachuu yookiin immoo ilmoo koorraa gargar bahee jiraachuu waan hin dandeenyeefu kootu bakka kunu anis kanaan booda gara Itoophiyaatti deebi'ee jireenya isa kana dura wantan kana dura balleesse hunduma isaa dhiifama naaf godhi kanaan booda gara Itoophiyaatti hin deebi'anillee ayyuu faanallee akka wal arkuu hin qabnedha kan inni dubbataati ture jechuudha. Egaa ayyuunis waan kana numa dhageessi kanaan booda akka gara Itoophiyaatti hin deebinedha. Akkuma beekamu gaafa asii deemullee argitanii jirtanii viidiyoo isaa akka isii waliin illee ayyuu wajjin daqiiqaa muraasa wajjiniin haasa'aniiti turanii sana booda biraa ka'ee raawwatee kilaasii biraatitti akka waliin turanittidha jechuudha kan dubbataati ture argineetti viidiyoo irraa jechuudha. Akka ayyuu wajjin illee turinidhe haalichi inni ishee wajjin turuu dhiiseef maaliif kan jedhamudha dubbateeti ture. Egaa dura amantaa koon jijjiira jettee amma erga ati ana dhiistee gara biraa deemta taate amantaa koollee hin jijjiiru wanta amantaa koo jijjiiruuf hin jiru jettee na dubbattee jirti. Sababa kanatti ta'eefuu gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf haalichi keenya baay'ee sodaachisaadha yookiin immoo waan ulfaatudha jechaati ture jechuudha gaafuma sanayyuu. Ammas immoo viidiyoo isaa keessatti maal akka inni dhageessanii jirtu kottuu ilmaan keenya waliin guddifannaa ani kana booda gara Itoophiyaa deebi'eetiin deemu atis immoo waan gara Itoophiyaa deemtee raawwattee akka jireenyi Itoophiyaa si jibbisiisee akka Itoophiyaa keessa jiraachuu jibbitee si argeetiin jira akka jireenyi Itoophiyaa keessa sitti ulfaate argeetiin jira. Kanaaf iyyuu waliin taanee ilmaan keenya guddifannaa kottu jechaanitti jechuudha kan inni jechaati jiru. Akkuma dhageenyetti jechuudha waan baay'ee takka nama gammachiisudha.
So kanaafiyyuu rabbi walitti isinaa naannessu, rabbi walitti isinaa fidu. Nuti kana jaallannaa, nuti kana barbaanna jechuudha. Durumayyuu kan nuti barbaannu, kan nuti jaallannus kanuma ilmaan keessan iddoo tokkotti walitti dhuftanii akka isin guddifattan, akka ilmoo keessan iddoo tokkotti taatanii haatis abbaanis iddoo tokko ta'anii guddifatanidha kan nuti barbaannu. So kanaafiyyuu rabbiin dhugaadhuma isiniif taasisee iddoo tokkotti walitti isin fide isinaa jiraachisu. Egaa haala jiruu fi jireenyaa keessatti immoo wanti hundinuu nama daangessuu danda'a. Kanaaf abshiruu isiniin jennaa jirra. Egaa sumayyaa teenyaa dhagaatii jirta. Atis immoo akka isa malee jiraachuu hin dandeenye dubbataatii turte. Argineetii immoo jirra. Maalifiin gaafa inni dubartii sadaffaa fuudhe jedhamu asii birn jettee raawwattee gara Yamanii deemuun kan kee maaliif akka ta'e dubbatteetii jirta. Maal gochuuf akka deemte dubbatteetii jirta. So waan kana ta'eefiyyuu jechuudha akka jaalala jidduu keessan jiru akka wal jaalala atis isa jaalala isarraa qabdu isa qofa osoo hin taane sirraa illee calaqqisaatii jira jechuudha. Atirree argisiisatii jirta akka isa jaallachaatii jirtu. Akkuma beekamu dubbatteetii jirta. Abbaa manaa koo yeroo daa'imummaati ijoollummaa koo isa waliin dabarse jettee dubbatteetii jirta jechuudha. So ammas gaa innis immoo yoo dadhabee nuuffee osoo hin jedhin kunoo lafa ati deemtu hundatti si faana deemee si barbaadatii jira. Kanarraan darbee immoo balleessa isaa hundumaaf iyyuu dhiifama jechaatee jira. Namni tokko gaafa dhiifama si gaafatu mataa sitti jabaatee raawwatee ati kana gootee ta'ee waan hunda kasirratti murteessu osoo hin taane balleessa isaa baree ani kana balleessitiin hin jira. Balleessi koo waan kanadha. Ani kanan balleesse balleessa koo kanarratti dhiifama naa godhi. Waan sanarraa deebi'uutiin hin qaba. Wanna sana dhugaadhaanumatu balleesse balleessa kana immoo naaf dhiisi dhiifama naaf godhi isa kana boodatiif nan sirradha jedhee dhalli tokko yookiin immoo namni tokko nama tokkotti dhiyaatee balleessa isaa sana hubatee dhiifama nama gaafachuun iyyuu waan guddaa tokkodha jechuudha. So Saidoon amma akkuma beekamu isa bade hundumaaf isa darbe hundumaaf dhiifama naaf godhiti kootu inni qaanfatini waanum tokkolleedha. Manni koo akkasittiin keessa jiraataa ture mana akkasii qabaa ture farrashamee hin jiru jettee raawwattee namatti qaanfatta yoo taate akkasuma immoo yoo akkamittiin bakka jireenya akkanatti maalii jettee raawwattee of saalfatta taanan wanta akkasii hin ta'uudha. Waan jiru hundumaa mana kiraa kan hoggaas ta'u kan hoggaa lamaas ta'u sii kaffala. Manni immoo kunoo kan akkasitti farrashamee jiruudha jettee raawwattee egaa viidiyoo argisiisatii ture. Kanaafiyyuu jechuudha egaa sumayyaan kana osoo argitu hin callisti jedhee hin yaadu. Kana caala wanti ishiin barbaadu tokkollee hin jiru natti hin fakkaatu. So ishiin illee akka gaabbiteetii jirtu akka jaalala isaa qabdu akka namattuu irraa mul'ataatii jira argaatii jirras waan ta'eefi kanaafiyyuu egaa har'a egaa kun akkasitti isheedhaaf ta'ee yommuu kadhatamtu yommuu lakkii kottu bakka deebi'ii jireenya kana waliin jiraatu qabna wanti darbe hundumtuu darbe jedhamtee yommuu kadhatamtu immoo akkasittiin otoo jaalala isaa of keessaa qabdu osoo isa faana jiraachuudhaaf yaada qabdu hin diddi yoo taate tari borummoo wanti ishee kana caalu ishee muudachuu danda'a akka kan kootitti jechuudha. Akka yaada kootti wanti kana caalu ishee muudachuu danda'a. Maaliifin jireenyi biyya lafarraatuni ammamuu wanti itti gammadanii jiraatan humtuun jiru waan ta'eef so kunoo hin jiru namoonni baay'een iyyuu kan kaadanii nama kaadanii balleessa isaanii kaadanii namarratti damaddamaa jiran meeqatu jira waan ta'eef